ragaan sama bifa bittinnaadhaan qabamaa ture yookiis ragaan nama eenyummaan nama yookiis ragaan qulqulluun silaa qulqullaa'ee taa'uun isaa malu. Leenjii nuti fudhachaa jirru kun leenjii baay'ee barbaachisaa fi leenjii fudhatama qabu boris ittiin hojii hojjechuuf kan nama gargaarudha jechuudha. Leenjii kanaatiin bu'aan arganneef maal akka leenji'aa jiru kaleessa dheengaddaa faayilii namootaa doseedhaan tokko kuusaan qulqullinaan akkasitti gara teekinooloojiitti qulqullaa'ee akkasittiin iskaan ta'ee taa'u kun tokko bor baasii adda addaaf nama saaxiluurraa. Amma garuu humna xiqqaadhaatiin hojii bal'aa hojjechuun akka danda'amu. Kana hojjechuun keenya immoo keessumaa Oromiyaa keessatti sirna tokko lafa qabachiifne jedhama. Sirna tokko lafa qabachiifne hojjetaan mootummaa kaleessa dheengaddaa akkaataa garaagaraatiin deemee hojii kana keessatti maannamu ragaa sana keessatti rakkatu amma garuu ragaa qulqulluu ta'e karaa seera qabeessaan namni sa'aatii barbaadetti dhufee ragaa sana argachuu akka danda'uutiif illee baay'ee waan mijatuuf an barumsa guddaa irraa barannee jirra. Hanqinaaleen meeshaalee garaagaraa waan jiraniif sanallee mootummaan xiyyeeffannaa guddaa itti kennee hojiin sun saffisaan akka hojiirra oolu nan barbaada. Sana duukaa namoonni amma leenjii kana fudhatanii galan cal jedhanii leenji'anii kan manatti galanii taa'an otoo hin taane na barbaachisa. Dhimmi kun dhimma buddeen namaati, dhimma lubbuu namaati, dhimma jireenya namaati. Kanaatiif na barbaachisa jedhee namni leenjii kana fudhate akkaataa barbaachisummaa isaatiitti leenjii kana akkaataa leenji'ee jiru kanaatiin hojii kana galmaan ga'uu akka danda'u an gaarummaa qaban jedha. Humna resource management kan jennu kana waamaal itti gargaaramnu jecha haalli itti qaxarru, haalli itti guddisnu, haalli itti ramannu, haalli ittiin ragaa gurmeessinu qabnuu fi ragaa sun barbaade finfinnee dhufu irraa hawaafe yookaan immoo aanaa irraa godina deemuu hawaafe baasii baay'ee isaaf teekinooloojiitti gargaaramu. Ragaa asii namni dhuunfaa hojjettoota aanaa keessanii godina keessanii hundi isaa dijitaalaayizii ta'uu qaba. Iskaan ta'e meebii waa'ee siistemichaa gara ji'a 10 jala dhaabbatee hordofaa ture jechaadha. Isa xumuree meebii seekuriitii isaatiin wal qabatee odii ta'eera akka naannoo qofaatti abbaa taayitaa saayinsii teekinooloojii qofa miti insaa dhaabbata information marabbeelleetti faanas irratti hojjetamee go'oon jedhameera. Ragaan hojjetaa Oromiyaa siistema wayitiin illee warri ICT ni beektu haak ta'ee akka jalaan banne siistema akka biyyaatti jiru protected ta'ee kan jiru ta'uu isaa.